Ega koodiin tokkoffaa guyyaa har'aa akkuma duraanii kan namoota irratti hirmaatisni namoota kuma jaadha jechuudha. Inni mul'achaa jiru kuni paadiidha. Paadiin kuni maqaa namaa bilbila namaa as keessatti argama waan ta'eedhaaf warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Karaa tiiktookis karaa feesbuukis warroonni daawwachaa jirtanii hanga sagantaa keenyatti xumuraatti hayaatan akka nu hordoftanuu isiniin jenna. Egaa namoota kuma ja'a sana mirkaneeffachuudhaaf kuni dhibba qabeera waan ta'eedhaaf jaatama ta'uu qaba waan ta'eedhaaf waliin mirkaneeffannaa carraa gaarii isiniif haa ta'u filannoo keessaan qalanii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Warroonni yaaltan immoo carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdama digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii ja'a digdamii torba digdamii saddeet digdamii sagal soddoma soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii soddomii afur soddomii shan soddomii ja'a soddomii torba soddomii saddeet soddomii sagal afurtama afurtamii tokko afurtamii lama afurtamii sadii afurtamii afur afurtamii shan afurtamii ja'a afurtamii torba afurtamii saddeet afurtamii sagal shantama shantamii tokko shantamii lama shantamii sadii shantamii afur shantamii shan shantamii ja'a shantamii torba shantamii saddeet shantamii sagal jaatama. Egaa paadii kanaa jaatama ta'uusaa mirkaneeffanneerra jechuudha. Warroonni karaa tiiktookis karaa feesbuukis warroonni daawwachaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti hayaatan akka hordoftanuu isiniin jenna. Warroonni koodiin tokkoffaa isin darbee koodiin lamaffaa ammumarraa eegalee citaa jira waan ta'eedhaaf karaa telegiraamii iskiriinshotii ergachuudhaan abbaa carraa akka taatan isiniin jenna. Koodii tokkoffaa warra yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u ittaan isinii maal ilaallaa koodii ilaalla jechuudha. Koodiin kun immoo akkuma paadii sanaa dhibbaan hidhamee as keessatti argama. Sana mirkaneeffachuuf jaatama ta'uu qaba waan ta'eedhaaf jaatama kanas hin mirkaneeffannaa carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdama digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii ja'a digdamii torba digdamii saddeet digdamii sagal soddoma soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii soddomii afur soddomii shan soddomii ja'a soddomii torba soddomii saddeet soddomii sagal afurtama afurtamii tokko afurtamii lama afurtamii sadii afurtamii afur afurtamii shan afurtamii ja'a afurtamii torba afurtamii saddeet afurtamii sagal shantama shantamii tokko shantamii lama shantamii sadii shantamii afur shantamii shan shantamii ja'a shantamii torba shantamii saddeet shantamii sagal jaatama. Egaa koodiin kunis jaatama ta'uusaa dhibbaan hidhamuusaa mirkaneeffannee jira jechuudha. Karaa kamitti deemna koodiin kun dhibbaan hidhamee hin jiru kan jiru adda baafanna jechuudha. Adda baafannaa warroonni nyaatanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Warroonni nyaallee jiraatanii mars koodiin lammaffaa jalqabee gimmaashaa ol xumuramee jira. Isinis carraa kana yaalaatii abbaa carraa ta'aa isiniin jenna. Biyyoota garaagaraa keessanii carraa kana warra yaaltaa jirtanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Karaa kamitti deemna? Karaa koodii lakkaa'utti deemna waan ta'eedhaaf koodii kana waliin lakkoofna. Kan lakkoofnu meeqaanii? Lamaan lakkoofna waliin lakkoofna. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdama digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii ja'a digdamii torba digdamii saddeet digdamii sagal soddoma soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii soddomii afur soddomii shan soddomii ja'a soddomii torba soddomii saddeet soddomii sagal afurtama afurtamii tokko afurtamii lama afurtamii sadii afurtamii afur afurtamii shan
26 27 28 29 50 jechuudha. Inni kana dhibbaan lakkaa'amee hidhamuusaa mirkaneeffannee jirra. Egaa warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Warroonni hin yaalle jiraattan ammuma iskiriinshuutii argachuudhaan carraa keessan yaalaa biyyoota garaagaraa irra teessanii warroonni nu hordofaa jirtanii akka sagantaa keenya xumuraatti hayataan akka nu hordoftanuuf isiniin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatooma. Daqiiqaa tokko booddee abbaa carraa adda baasnee isinitti mul'isna. Hagayitti hayataan akka nu hordoftanu isiniin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tattabi share ittiin guddaa Waktu kablan isin gaafadhaa itti deebisaa walii yaaltan carraa gaarii isin fudhatu isiniin ta'e koodii tokkoffaan keenya amma lameegaati karaa teelegiraamii duubaan 937 irratti haa jettanii akkaawuntii godhatanii achiin iskiriinshotii ergattu Jun gaafa isin haasa'anii ta'anii faasiin jala kan haasa'an iskiriinshotii ergattanii dhiirnaan isin deebi'a sa'aatii isin bira geenye isin deebisne iskiriinshotii namoonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u jecha warreen hin yaalle koodiiftuu amma karaa teelegiraamii deemaatii qabadhaa. Karaa teelegiraamii deemaatii darabee qabadhaa. Achirratti iskiriinshotii gootanii kan guyyaa qabdu taate qabnu hedduu qaba. Teelegiraamii keessan galaatii mirkaneeffadhaa. Baay'een isaa isinii deebi'eera. Warreen aan deebine jechaa jirtanu neetworkii keessaa ilaala. Baay'een isinii deebi'eera baay'een isaa. Warri hin deebine immoo amma isinii deebi'a. Ammum iskiriinshotii godhaati teelegiraamii irra godhaa darabee qabadhaa isiniin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Koodituun ammas xumuramaa jira irra deebi'aan kan nutti himnu xumuramaa jira innis dafaa darabee qabadhaa. Kan carraa adda baasuuf jechaa jirra. Warroonni karaa TikTokis karaa Facebookis warroonni daawwachaa jirtanii akka sagantaa keenya xumuraatti hayaatan akka nu hordoftanu isiniin jenna. Warroonni yaallee jiraattan ammumaan Gimmaashaa ol koodii lammaffaa xumurree jechuudha. Dafaatii bakka hafee sana bu'aa isiniin jenna. Warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'uun eenyu laata abbaan carraa guyyaa irraa biyyeessaa galalaata nuti hin beeknu. Warroonni yaaltanii hundi keessaniif iyyuu carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Filannoo keessaan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa daqiiqaa muraasa booddee abbaan carraa adda ba'a. Eenyulaa taaphaan carraa guyyaa irraa warroonni yaallee jiraatanii marsaa koodiin lammaffaa haala bareedaatiin Gimmaashaa ol xumuramee jira. Dafaatii ammuma iskiriinshotii ergachuudhaan abbaa carraa ta'aa isiniin jenna. Egaa koodiin tokkoffaa bahuudhaaf jechaa jira. Eessa galalaataa nuti hin beeknu. Warroonni yaaltanii hundi keessanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jira. Qananiin abbaa carraa. Egaa carraa gaarii isiniif haa ta'u
carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u koodiin tokkoffaa amma bahuudhaafi eenyu laata abbaan carraa guyyaa har'aa carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u koodii lammaffaa Mashaa'ul xumurree jirra warroonni yaallee jiraattan gara tiktokis gara feesbuukis warroonni nu daawwachaa jirtanii ammumaan iskiriinshootii ergachuudhaan abbaa carraa ta'aa isiniin jenna egaa koodiin tokkoffaa bahuudhaafi carraan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Carraa gaarii enna carraa gaarii wanta sukkeen nu dhaabbadhaa uffata keessan kana ol muddachaa harka keessan duwwaa akka ta'e immoo itti nuuf agarsiisaa al tokko na dhaggeeffadhaa tokko yommuu isiniin jedhu harka keessan agarsiitu lama yommuu isiniin jedhu waliin naamattu badambeetti jechuudha sadii yommuu isiniin jedhu tokko qofa bichinaa baastu warroonni yaaltanii carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha filannoo keessan qaranii abbaa carraa waan gootanii guddaa galatooma tokko harka keessan agarsiisaa lama waliin naamataa badambeetti waliin makaa ammas waliin makaa badambeetti waliin makaa sadii tokko qofa keessaa naa baasa. Abbaan carraa guyyaarraa lakkoofsa 5,260 lakkoofsa 5,260 abbaa carraa tokkoffaa guyyaarraa jechuudha. 5,260 abbaa carraa tokkoffaa guyyaarraa. Shanii dhibba lamaa fi 60 carraa tokkoffaa naaf koodii kanaa loonii tokkoffaa koodii jalqabaa 5,260 Saaroon jedhama taane 5,260 Saaroon maqaan Saaroon jennaa walumaan bilbilaa nu dhaggeeffadhaa bilbilii hojjetee jechuudha. Fayyartuu akkam jirtu? Gaara miti. Yeroo galata Waaqayyoo kana ni abbaa carraa buqqee sanii bilbilaa jirra. Kana ni abbaa carraa buqqee sanii bilbilaa jirra biyyi keessan eessa? Kana ni abbaa carraa buqqee sanii bilbilaa jirra biyyi keessan eessa jedhu? Keppe. Geephee? Jadduun godina keenya kan adda addaa lo'aan haa ta'u keppe. Kana ni abbaa carraa buqqee carraa yaaltanii jirtanii? Akka gammadanii abbaa carraa tokkoffaa taatanii jirtu. Amma moo?
Ammuma Saaroonii eenyu maqaa Saaroonii Booddee nagaan kun dura maqaa matiyyaa ayyaadhaa ture. eegaa bakka gammaddanii olitti deebina abbaa carraa tokko faataatan jirtu. Galatoomaa isinis. Ayyee. Egaa. Gallee Wallagga. Gallee Wallagga. Namni ijoollee qephee jiree jira karaa carraa lama qofaatti deemna jechuudha. Eegaa karaa carraa lamaffaatti deemna harkisaa akkuma ilaalaa jirtan duwwaadha tokko harka sanaa gashii lama waliin makii barambicha waliin makii sadii tokko qofa keessaa naa baasii tokko qofa keessaa naa baasii. Lakkoofsa 2947 abbaa carraa lammaffaa. Lakkoofsa 2947 abbaa carraa lammaffaadha jechuudha. Abbaa carraa lammaffaadhaaf bilbilaa fi abbaa carraa lammaffaadhaaf bilbilaa. Kun እስከማለ ሰለት ይተከልበት ክብር እንኳን ደውሉልኝ ወደ እኔ ስለደውሉልኝ ከልቤ ነው የማመሰግነው። ስልኩን እስከማነሳው ለትንሽ ሰከንድ ይጠብቁ። ክብር ይስጥልኝ። Waan carraa lamaffaa bilbila kaasaan jiru gara carraa sadaffaatti deemna. Bilbilaa jechuudha. Bilbilaa fi waan karaa sooshaal miidiyaa waan isin beeksisnuudha. Karaa carraa sadaffaatti deemna. Karaa carraa sadaffaatti deemna. Karaa carraa sadaffaatti kaasutti deemna. Eeyyee. Okkee naa dhaabbadhu. Okkoo sanaa gashii. Waliin makii barambicha waliin makii sadii tokko qofa. Lakkoofsa 3293 abbaa carraa sadaffaa guyyaa irraa jechuudha. 3293. Hello.
Akkam jirtu fayyaa jirtu? Jira kana Waaqayyo kananii abbaa carraa buqqee isinii bilbilaa jirra. Kananii abbaa carraa buqqee isinii bilbilaa jirra. Abbaa carraa lammaffaa taataniirtu lakkoofsa 2947 biyyi keessan eessa? Walitti deemina akkaawuntii keessan karuma kana nu ergaa. Abbaan carraa lammaffaa bilbila kaaseedhaa Adaamaadha jechuudha. Adaamaadha kara abbaan carraa sadaffaadhaaf bilbilaa fi Adaamaadha abbaan carraa lammaffaa. Maqaan abbaa carraa sadaffaa Simboonee jedha bilbilaaf. Sorry, the number you dialed cannot be reached at this time. Please redial later. Abbaan carraa sadaffaa bilbilisaa hojjechaa hin jiru jechuudha. Egaa biyya har'aa koodiin tokkoffaa haala bareedaatiin xumuramee jira. Koodiin lammaffaa mashaa'uu xumurree jirra. Warroonni yaallee yoo jiraattan sa'aatii kanarraa eegaltanii iskiriinshuutii birrii 200 galchuudhaan akka yaaltanii jechuudha. Warroonni nu hordofaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.